واو 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 فتى زنا شاشم باية تجرتي جولين كيني أني ما شتين بونا جرتي واو 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 لما تتولتو قارب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان حركفوني جرتني جراتني بقى ساعة كان يجلسني إيجا كان ما يفارسا أولا أن كينيا يفارسني ما لباس هين النقابة أنا ما يفارسا أولا كينيا يفارسني akkasi dhagaa ammaa irreetti boru jedhachaa jiru. Isa kaan mataatu dhukkubaa, isa kaan qoonqootu dhukkubaa, isa kaan lukatu dhukkubaa, isa kaan immoo bakka biraa immoo ta'u nooriidha. Kanaafuu waggaa irreetti ga'uun warra fira keenya, warra jaalallee keenya, warra nu jaallatu beektu mitiire. Wala lubbuun qabne ganamaaf galgala kana hojii argaa shiriinsa subhaanallah namni itti birbatu ibe nu birmadhaa jedha maal taatan jenna isaanoo dhufanii isaanoo yaadhan fardi finfinnee galee nu birmadhaa maal akkas bareedu nu birmadhaa maal akkas baa'atu nu birmadha yaa rabbitti nu baa'is wallaahi yaa rabbitti nu baa'is garuu walii galtee sun keenya yaa rabbi fardi finfinnee galee hojjechaa jiru itti gaddaa qabanii tila lafti kun machaa jira kana yoo argitanii gama yoo tuktukii galtanii subhaanallah addunyaa miila tokkoon dhaaban maal yoo jette addunyaa birmattuu fi maal jedhan beektanii alaabaa Gibxiitu finfinneetti fannisanii Addis Ababa jedhu Addis Ababa nuti finfinnee jedhu nuti alaabaa Gibxiitu Addis Ababaatti fannasame alaabaa Gibxii beektu gama sareedha nuti alaabaan Gibxii fannisame wara Itoophiyaan waraste Oromoo jedhanii ma iyyu bismillah la hawla wala quwwata illa billah maali jiru jibba caala jibbina keessaa sadaangaan qabne yoomuu nuun ciifne jarri kunii jechuudha. Kanaaf alaabaa Gibxii fidanii nurratti fannisanii alaabaa Gibxiitti fidanii wagguma irreetti dhufu wallaahi yeroo hunda kana arraba silaa dhiisan hin beekan gaallaa jedhan na'am gaallaa daratii keessan dhaatan na'am gaallaa jedhan botti jennaan na'am botti jedhan darata dhaatanii jechuudha. Dhugaa rabbii amma yoo argitan ijoollee kana siniif walitti lagaxee siniif fide kuni daanee botti gixximitti godheeti kaleessa wallaahi laazim kolfee na'am botti botti isa baala botti abbitti ageessaniitu kabbichoo wasaan botti jedhanii nu arrabsanii baala botti jedhee sirba baasee jechuudha. Yoo isaan gaallaa jedhanii nu arrabsanii sirbi tokko gaallaatiin bahee jechuudha. Afaan Ingiliziitiin ijoollee tokko Afrikaa irratti ittiin beeku baasanii jechuudha. Jennaan maal jedhanii jarri leebii galanii wallaahi dhugaa isinitti hima. Gaallaa jechuun lakkii arraba miti jarrooyyuu sirba baafattee dhageenya isin sirba tokko jedhanii wal gaafatan. Walakkaan tokko arrabadhaa jedhan walakkaan tokko immoo arraba miti isaanuu sirba ittiin baasanii jiru jedhan akkas agarsiisa galaa ol jawasaan bishaan kadhatanii ol galaa jennaan gaallaa nuun jedhan alhamdulillah botti immoo lafa deemurra bottichumaan kooruu wayyuure lafa deemanii luutti tatarsa'ee akkas wayya kanaafiyyuu eenyummaa ofii yoo itti agarsiisanii daratii ofii dhaataniiti tokkoffaa immoo biinii dhugaa rabbi na gammachiiste kaleessa akka jaraa dubbattus akka jaraa deemtus akka jaraa barreessitus eenyummaa kee takka hin daganneeti yoo argitu medarakii irratti biinii yeroo hunda kana uffata adda addaa agarsiisa jaarri garuu akka inni Oromoo ta'e hin beeku jechuudha. Kaleessa wanni aadaasaa jaalalleesaa wajjiniin aadaasaa barsiisuuf jaalalleesaatti gixxin godhee mataan dhukkubee warra soddaa jechuudha. Yoo argitanii tuubii jalatti waan isaan jedhanii baay'ee tokko akka isaaniif garuu
akka isaaniif xiqqeessuudha. Oluma kaf miqanyaan gaduma boollatti oliin jettu isheen yoomiyyuu. Kanaafuu biiniin yeroo hundayyuu eenyummaa isaatiin boonaddee fe'ettis daratii dhaatee jiru. Kaleessas fataa jedha zanaa jedhaa jedhee uffata fidee jaartii isaatti uffata aadaa Arsii gixximitti godhee ofiisaas obboleessa ishee wajjiniin gixximitti godhee walii gadi naannessaa oole mataan dhukkubee tukiirraa arrabni arraba caalee jechuudha. Jala deemanii koomeentii isaan barreessanii jechuudha. Lakkaa yoo namni afaanuma jaraa dubbatee jaruma aje'u. Isaan caalaa wallahi ijoolleen keenyi isaan caalaa afaan isaanii kuttee qolommoxxee lafan keessi isaan caalaa jechuudha. Isaan caalaa wallahi afaan keenya jedhan miti. Afaan ittiin isaan afaan keenya jedhan kuni afaan federaalaati. Afaan beera sabochiidha malee afaan isaaniis miti. Kanaafuu maaliif mataa isaan ukkubaa jechuudha. Qibee mukatti dibuu zaafa lamaakii maalii wanti hafeeru hin jiru mataatiin galgalaa jedhu ilma maraatu jechuudha. Keessumaa immoo guyyaa lamaa asiiti durumayyuu yoom takkaan wucisanii hin beekanii ilma maraatanii jechuudha. Dhugaa rabbii ilma maraatan akkuma nama qawwasee ta'an du'aa san dur buqqaatota warra duriifaa isa faa fidanii boo'utti ka'an. Yoo baaliin amma fakkeenyaaf Finfinnee irratti akkan kabajamne yaadni isaanii akkaataan isaanii Oromoo otoo ta'e akka isaaniif dhumte Oromoon otoo jedhanii yoo achi yaatu Oromoon bismillah lafa dhuunfatte maashaallah lafa dhuunfatte isaan gubde baa'atte jarri dhumaatii keenya eegu Oromoon immoo Oromoo baa'achaa deemti jechuudha. Otoo isaan dhuma keenya eeganii otoo isaan gadda keenya eeganii asiin gar tokkoon gadda ta'us asiin gar tokkoon gammachuu ta'us baga eenyummaa keessanitti agarsiistan. Akkas daratii dhaadhaa wallahi baay'eetu jira ammallee han jara fakkaatu akka jaraa oolu akka jaraa bulu baay'eetu jiran of oskee jiru. Han eenyummaa isaa of oskee jara fakkaatee bulu ijoollee Finfinnee keessa quxuriin qabdu jechuudha. Amma daanee ilaala, tsiggee ilaala. Tsiggeen iddee dhaqxeetti sirba wallahi iddee dhaqxeetti jechuudha. Sirba Oromoo bakka deemtutti of hin oskine eenyummaa isheetiin boonaa jirti. Daanillee akkasuma eenyummaa isaatiin faanarra oolus faanarra bulus jara wajjiniinis fakkaatus eenyummaa isaa takkaa lafa hin buusneenis wallahi sirbaatiin waan hundaatiin agarsiisaa jira. Kaleessa immoo wallahi bottii isaa as bahee gixximitti godhee akkuma argitanidha. Akkasitti diina gubanii jechuudha. Warri akka hankeenya jedhanii yaadan egaa afaan naas jaraa namni haasee harma isaaniitiin waan baay'ee namaan jedhu jechuudha. Jarri tokkummaa sin barbaadanii nagaa sin barbaadanii tokkummaatti sin amananii maa inni anoo akkam wallaahi laazim baay'ee tokko nama gaddisiisa. Amma kaleessa yoo argitanitu ta'e asiin Finfinnee kanatti maku jedheen dhiise malee akkasisan babbareeche kana waan hin taane fidee kanatti laxxafu wal keessa godhu jedhee dhiise. Gadi buusee ture. Hindaanqoo qabanii otoo isaan hindaanqoo fayyaa qabanii gatuuf deemanii bishaanitti immoo eessatti jedhanii harka irratti qabamee hindaanqoon nam lamaa jechuudha. Harka irratti qabanii jechuudha. Maaliif durumaa akka abbootii isaanii irraa kan kaa'an wajiitiin ilma namaa doomsuu, ilma namaa karaatti hambisuu, hambarate gaddeebuu, han sila suuqiin guddatee ka'ee gaddeebuu, han mi'aan biqile gaddeebuu. Mee ollaa namni ollaa jiraate hiyyummaa malee guddina hin qabu jechuudha. Namni ollaa jiraa yoo jiraate jechuudha. Kanaaf xooqqummaa sanii duriyyuu niitittiin mililiksuun gizee durii seenaa dhageessanii yoo jirtu ta'e jechuudha. Karaa fuulduraa gashiteetii gizee isaan karuma deebanii immoo karuma fuulduraa ba'uuf ka'anii fuulduraan galanii fuulduraan hin ba'anii jettee duubaan baastee jedhan. Xonqaa isheen itti hojjettee jedhan. Mee rabbiin raamata isaanii haa godhu kamaal eebboo. Rabbiin jannataan isaanii qananeessu raamata rabbiin isaanii haa godhu qabrii isaanii nashiidaa isaan baasan yoo dhaggeeffattanitu ta'e nashiidaa isaanii keessa jira jechuudha. Jechi kun dhugaa rabbiin raamata isaanii haa godhu malee maaliif achuma as hojjetaa dhufanii jechuudha. Xonqolummaa amma waggaa lama moo waggaa sadii dura qeesiin jara jechuudha. Hindaanqoo gurraattii qalee mana barumsa duubatti
otoo qalee ka'anii owwaalanii owwasaan akkas ofirra akkas deemani arganiiti poolisoonni namoonni achi keessaa deebisanii hindaaqqoo gurraattii sana isaan qalanii owwaalan sana baasisanii jechuudha. Yoo argitanii jirtu jedhee yaada garuu namoonni. Ammas immoo mucaa tokko ajaa saafuu akkatti baatee adeemu rabbitu beeka. Hantuuta walitti funaananii hantuuta du'aa otoo isaan owwaaluuf deemanii harka irratti qabame inni illee jechuudha. Yeroo hunda xonqolummaatiin maaliifi Oromoo tokkoffaa Oromoo akka tokko hin taane dhuguma gizee tokkoyyuu nama Oromoon kun gizee kutaa kutaatii wal nyaatti gandaa wal nyaattu kana akka isheen tokko taanee hin jiraanne akka ishee walii galman godhanneeti akkas goona kan isaan jedhanii haasa'anii jechuudha. Gizee isheen akkas wal nyaattu kana dhuguma akkas godhanii kan jedhu namatti dhaga'ama dhugaa rabbi. Maaliifi jarri kanaan oolu kanaan buluu kanuma hojjetu hojiin isaanii kanuma wanta ta'eefi kan Oromoo wal nyaattuufu kanaafi laata jedha gizee tokko wallaahi laazim. Gara deemnetti kaawoo namaa doomsuu hambaratee gad deebisuu hambaratee bakkaan ga'ee mana maraachanii harki goggogee nammee qallaamsha'ee hammi ammaa isaanillee biraa gogu nammeeqa dhugaa rabbiin namaan hin gahin ollaa jaraa miti kun yoomuu Oromoo yeroo hunda Oromoof wadaajatoo hin ta'in Oromoof diina yeroo hunda isaan maaliifi namni afaan Oromoo sirbee isaaniif diinadha namni Oromoo fakkaate isaaniif diinadha amma eda galgalaa burukeetuyyuu sirba Haacaaluu dhaggeeffataa jechuudha. Galaanii kiyyaa kan jedhu tokko viidiyoo isaa akkasitti silkiirraan as agarsiisa kaameraatti. Gizee kana umriin meeqanaa jedhee agarsiisaa jira jechuudha. Hanjala deemanii arrabsanii hanjala jedhanii han isaan jedhanii isaaniif xalaanni isaanii tokkoffaan Oromooma wallaahi waa biraa miti. Xalaanni isaanii tokkoffaan Oromoo. Maaf Oromoo sirba Oromoo namni sirbuun barbaadanii kan Oromoo fakkaateen barbaadanii kan Oromoo wajjiniin haasa'uun barbaadanii anoo hanjarri kun barbaadanii gizee tokko nama dhiba dhugaa rabbi wallaahi maal gooni maal nama gooni maasaa namaarra hin jiru maasaa keenyarra hin jiru isaanii kan nu jibbummoo isaanii jechuudha. Ammallee intala tokko Ameerikaa keessa jirti kan isheen alatti Adaamaa Oromoo keessatti wayyaa Booranaa uffatte jedhanii kan isaan godhanii yaa rabbi yaa gooftaa guddaa wallaahi laazim nama gaddisiisa. Kanaafuu baga eenyummaa keessanitti agarsiisan baa'aa ammallee rabbii waliigaltee sinaa kennu tokkoffaan waliigaltee akkuma baay'ina keessanii kana otoo waliigaltee qabaattan Afrikaa bushitu ofirra dabartanii isinii jechuudha. Dhugaa rabbii waliigalma dhabdan malee maashaallah akka baa'attan kanaafiyyuu eenyummaa keessan bagatti agarsiistan baga caffartan dhugaa rabbii baga utaaltan Finfinneerra utaala haa gubattu. Inni kaan gammadee maatti akkas utaala se'uusaa isaaniin gubuuf akkas utaaluu hin beeku. Dhuguma gammadee matti toleetii isaanitti zeeniitti isaan maraatu maaliif wanta isaan jibba keenya gara guutatanii qabaniif immoo otuma boo'uuti akkas ilkaansa addeessee wayyaa addeessee deemanni kan malee gammachuu muluu qabaateeti miti garuu baga itti agarsiistan eenyummaa keessan itti agarsiisa gara deemtanitti daratii keessan aadhaati wallaahi walla akka kanatti shaashaa hoosaan jedhanii akka kanatti babbareedanii deemanii akka kanatti Finfinnee cannaqanii baay'ee tokko das nama jedha. Xalaan illee yoo kana mataan dhukkubee maraataa jirti karaa cufamee fardi Finfinneetti nam'ee jedhanii u'uu jedhanii iyyuu mitiire bashannanaa abbo bashannanaan keessan bashannanaa diina gubaa wallaahi. Numee dhuma seeni akka Oromoon yoo kuma ajjeestan kuma alatee bula hin beekani jarri kan. Yoo kuma ajjeesan kuma alatee bula yoo ajjeesan dhibba alatee bula olumaa malee gadiin hin jiru rabbi walii galma tokkummaa rabbi sinii haa kennu kuma baay'ina keessan kana inshaa Allah diinni keessan gadi sin oli yoomiyyuu diinni yoomuu raftee namaa hin bultu ta'ee fi diinni akka nuti xiqqaan akka nuti wal nyaannu akka nuti tokko hin taane kan isheen yaadaa bultu jechuudha. Kanaafuu kuusa akkasitti shaashaa jedhanii agarsiisanii baay'ee tokko nama gammachiisa. Finfinnee irratti hin seentanii hin deemtanii otuma nuun jedhanii irruma deemaa jirra. Keessan miti otuma nuun jedhanii keenya jennee jiraataa jirra keessuma jirra ammas inshaallah. Kanaafuu yuutii
Biiniin kaleessa gaawwanni deemee walii gad agarsiisu fireendiinsaa ani as kana gaheeyyuu hin beeku kanayyuu argee hin beeku gadi jettee jechuudha. Yoo jaallatanii maalummaa ofii wajjin nama jaallannaan jechuudha. Kanaafuu biinii baqatti agarsiiste maalummaa kee barsiisi. Eenyummaa kee aadaa kee walla yoo taate teessii yoo ta'u diddi caloo. Kanaafuu itti gammadee jira jette itti agarsiisi baga as baate daratiidhaan dhugaa rabbi gammachuu miti wallaahi kaleessanii gammadee jechuudha. Jarri lakka durumaanuu afaan jaraa haasofna. Anjaraa haasa'e anuma isaaniiti. Hangoota ta'e sanuma isaaniiti. Balaa zallaqee kuni Oromoodha jedhan sirba ittiin baasanii turanii gaafa Oromoo ta'uu baranii isattiin aadatan gara deemanitti dhiisanii jechuudha. Kanaafuu kan goota ta'es kanuma jaraati. Itti fufaa mul'adha argama addunyaa irratti ammallee Hancaaluu